isin immoo akkasumatti yeroon isin ilaalu xinnoo nama hojiitisi si aayina kanas qabdu. Ada bira hojii gurguddaatu jira. Maaliif walii wajjin hin hojjennu? Maaliif jireenyi keenya jijjiiramu isin wajjin hojjechuu filadhe? Hirkoon nama miti. Hirkoon namaa. Nama miti. Nama miti hirkoon. Nama miti. Amma har'aatittu hin turte. Gaafuma jalqaba nu argituyyuu nama hojii sitti fakkaatne turre jechuudha. Hirkoo waliin tokko hojjechuudha nu waliin homaa hojjechuu dhiisuu. Jalqabuma dogoggore. Amma kana booda na bira hojii guddaa jira. Hojii baay'eetu jira. Isa kanaaf garuu akkamitti hojjennaa? Yeroo akkamitti maal hojjennaa waan jedhu akkaataa hojii qaba waan ta'eef hin mari'anna sheekan. Isin garuu hojiif of qopheessaa. Ni qophiidha. Isin hirkoon nama ta'uu dhiisuu isaa sii galuma isaatiifuu nuti hojiidhaaf of qopheessine. Hirkoon nama maqaa hirkoof waan meeqan dhabee taa'een siin jedhaman. Nama addana keessa isin ijin lafa na taa'u mitiim sila. Kana booda kan dhabde hundumaa sassaabdee fudhadhu. Qophaasi. Waan hundamaafiyyuu hamma har'aatittu hin turte malee kana booddee hojii baay'ee. Amma ani ta'u walii gala yaada keetti. Walii galtanitti. Yeroo hundumaa baay'ee. Tokko. Hello Tiyya. Eeyyee. Amma moo? Amma naami jeeta rakkoon qabu nan dhufa. Tole nan dhufa Tiyya rakkoon hin jiru. Tole. Maalumaafuu amma dhimma ariifachiisaa tokkoof namni na barbaade iddoo sanan deemaa isin garuu qophaa'a. Yaada kana deebinii mari'anna waan ta'eef irra deebinii haasawuun keenya nuti. Nun xumursiistu haasa'e. Hidhaasofna nan deebi'a waan ta'eef. Tiyyaa jedheem. Gamtaatu tiyyaa jedhee asii deemaa jira Obama. Hirkoon natti fakkaachaa jira tiyyaa kan jechaa jiru amma. Hirkoo miti eenyu waliin haasa'aa jirre. Gamtaatu tiyyaa bilbiltee heloo tiyyaa jedhee deeme. Tiyyaa ishee kam garuu. Ishumaa kan hirkoo taaga. Nan biraa. Mucaan kun duubaa dhufee hirkoo dursee tiyyaa ishee isaanuu bilbilaa fidee jirti. Hojiin haaraan nu argate kuni isa kan tiyyaa kan akka hin taane wal fi. An keessaan qabu. Eessatti immoo beektee bilbilteef? Isheetu bilbileef him. Ay gamta. Gamtaan haala kanaan waan baay'ee nutti agarsiisa bari kan. Tokkodha nutti agarsiisan. Jaallanne ani yeroo dhiyootti gamtaan mana kanatti waan guddaa ta'uu musaanoo. Armeeyyuu Obam kan keessaniin dachaa kan koon dachaa miti rakkinaan qabu. Akka kaalsii dhiiraatti marmartanii naa darbachuutti kaatanii uffata koo. Haa ta'u rakkinaan qabu akka isin dadhabsiise beek. Inni marmare yoo magala gashee marmare yoo jedhaman. Obam maal yoo ol gala gashitee immoo walitti marmartee jedheeman. Maal mana na keessa acuuccaan narra yeroo waggaa 100 caalaa acuuccaan narra yeroo asiiti mana na keessatti. Haa ta'u rakkinaan qabu. Hinga si dandeenye si baanneedha miti kun hundumtu rakkinaan qabu nan ba'a. Ba'i an keenya jireenyi keenya toora qaba. An kee toora qabu la naa dhufe. Naa galee maaliif akka uffata koo akkas gootan. Jireenyi kee wal keessa badaadha kan keenya nagaadha. Haa ta'u rakkinaan qabu. Namni tokko awwaalcha keessan irra dhaabbadhu awwaalcha koo irra dhaabbatina. Cidha koo san irra dhaabbadhu Armeeyyuu cidha koo irra cidha maalii godhattu miti Armeeyyuu cidha. Obama haa ta'u rakkinaan qabu. Yaa jiru biyya ormaa muka citaa nama ormaa. Maalumaaf marmartanii dhaaman. Attamiina nofsee turaa yaa rabbii hundaa furaa. Cidha koo irra namni tokko akka dhaabanne immoo mana maaliin akka ijaarame hin beekne keessatti hin fuudhu anis sila. Maal kuni tiyya dhufaan jira kaa naa ari'anii kunoo dargaggeessi tokko mana isaarraa buqqa'eera. Deemiidha mini rakkinaan qabu. Utuuti gaa'ela baqattuu oofanii itti dhugashanii uffata dachaafatanii. Ay tiyya.
Attamiina nufsee tura. Attamitti turraa mana na keessa. Qabamaadha. Hin qabdanii bilbilatti yaa harmee ayyuu na jala deebitanii. Inni waan beeku uffata dachaafatu jettanii dhattanii qabdanii bilbila ishee. Natti namni natti haasa'u hin jiru waan hin jedhe tuffiin mana na keessaa hammam ga'an jedhe man. Namni kabajee natti haasa'u gamtaadhayyuu. Gamtish. Uffata dachaafadhu naan hin jettu ati. Kana hojjenna naan jette yeroo hundumaa. Inni gamtaa naa fidamee eebba gamtaadhaan naa fide. Gamtaan baanee. Qabamaadha. Harmee ayyuu teeleema qabdanii hidhattanii. Obaam. Aha nama ajjinisiin haasa'uudha uffati kee rakkinan qabu. Manaa bahiidha. Amma irratti na baattaniittu uffata koo seeraan naa kaa turtanii walitti martanii baay'ee galatooma. Tokko taa'ee moo tokko nyaatu jedhanii. Akka keessan hin ta'u Obaama. Yaa jiru biyya ormaa muka citaa nama. Tole, dafnee xumura rakkoon qabu. Ayyee. Tiyyaan barbaadee ture. Tiyyaan dhimma dhuunfaaf eeyyama baatee turte. Asumaa deemte. Asumaa deemte. Attamitti tuunan eeyyamsiisin isheedhaaf eeyyamtus. Maal jechuudhaan? Anammatuun ka'ee haadha manaa keetiin lafa barbaade dhaqee eeyyamee fi naaf eeyyamtaati. Kun dhaabbata. Dhaabbata an maal taa'aa jiran jedheen dhaabbataadha beeka isa hooti. Amma eessa dhatteen jedhaan bilbilli isheen hojjetu. Abaluu isheen bira dhatteen beekan. Akkamittitu jaalallee isheen mari'atamini eeyyamamaa fi boos. Moo aniifate akka kanaan duraa wal dudduuba deemnee suura wal kaasnee achii booddee ati immoo bishaan keessa na cuubaa sana keessa naannoof. Lakkii dhimma kana araaraa yoo xumurre wayya. Yoo nagaadhaan xumurre wayya. Eessa dhatteetiyyaa? Hirkoo hojii qabadheeraa. Eeyyama fudhattee baate siin jedhee warra. Ani eessa bilbila kootuu hojjechuu dideen bilbiltaa fi reessamu kan keessin hojjetu. Ayitiyya maali attamitti ishee wajjin jiraattan jedhee man maal dimokiraasiin amma kana ga'u namni attamitti kana nama dhufee na eeyyamaa nan deema jedhee lafa barbaade dhaqa isayyuu jaalallee isaa jalaa bilbila cufate ani sammuun na cufame man attamittiin jiraadhan attama mala gaarii fidde garooti hojii dhiistee bakkee keessa akka isheen bashannantu moo maali eessaa fidde mala akkasii Al tokko naa baata? Naa ba'i. Maal guyyaa dadhabsiisaan akkasii? Obaam. Walitti haasofnuuf? Nan dubbiste? Ani akkasitti bakkee keessa jooraa oleen dhufaa olii nama wajjin oolu dhabee tiyyaa deemee biirootii ishee dhabee gamtaadha bilbilli isaa naan hojjetu. Ayirko. Tiyyaatti? Amma na dhaggeeffadhu seera na dhaggeeffadhu. Waa'ee tiyyaati sitti nama ati jaalatutu si gan. Dhuguma jiru sitti maa nama ati jaalatutu si gan. Maaltu nagana eenyutu naganana? Harka kee mirgaatitu si gane siin jedha. Kunoo baadhee olii gadi jooraa olee maal nagana kun maal? Naman jedhe malee harka keessa kanan jenne bani. Nama isa kamtu naganere? Gamtaa. Gamtaan naganuun haaraadha.